Valentine jechuun maal jechuudha? Valentine jechuun wanta bifa inni isaa garaagarummaa isaa wanna addaan baasu natti fakkaata ka yaada kooti. Daamummaa kootiif wanta dhagge hunda mataan kooti waa yaaduu hin danda'u waa hubachuu waan hin dandeenyeef waan dhagge dalagee waan tolchee udaanis taphadhe. Galaanni bishaanii kanneen jiru. Hin jiru galaanni bishaanii. Jira. Kun uumama isaa waan ta'eef diimaa ta'uu hin danda'a. Maaltu? Muuziin. Ruuziin. Uumama isaa waan ta'eef diimaa ta'uu hin danda'a. Ruuziin diimaa ta'uu danda'a? Eegaa. Valentine keelloo ta'a. Valentine maalidha? Valentine bifa isaati. Bifa maali? Bifa Valentine ruuzii sanii. 11 meeqa? Na ariifatte. Tole nagaadha miti? Nagaa fayyaadhaati. Maqaan keessa? Maqaan kooti Gammadaa Saafee jedhama. Gammada nagaadha miti? Nagaa fayyaadhaati. Fayyaa. Gaaffiin jalqabaa gaaffii ariifattanii deebistanidha. 11 walitti meeqadha? Walitta maal jettu dagadde narraan fadhe bara. Dhaggeeffadha. 11 walitti meeqadha? 506. 500 meeqa? 6. 506. Akkas dhufa? Nan dhufa fakkaata yootti yaaduu garba. 506 nufuuree? Nufa waamu dhufuudha. Hin nufa. Tole gaaffiin itti aanu immoo akka jedha. Simbirroonni 10 muka keessa taa'anii adamsaan tokko yoo dhukaase simbirroo meeqatu muka irratti hafa? Adamsaan tokko yoo dhukaase simbirroo 5 mukatti hafa. Akkamitti? Akkamitti itti hafu kun dhukaafameera itti dhukaafamee waan jiruuf kanaaf hafuu danda'a. 5 akkamitti hafu tokkotti dhukaasanii? Tokkotti 5tti waan hafeef balali'anii hafuu danda'an gaa. Okay. 5 balali'anii kaanii 5 immoo hafani. Hafanii akkas. Kanaafuu simbirroo meeqatu hafa? Simbirroo 5tti hafaree. Tole gaaffii itti aanu immoo boolla gadi fageenya meetirii 3 dheerinni isaa meetirii 6 bal'inni isaa meetirii 4 qabu keessatti daandii meeqatu jira? Daandii 5tti jira. Meeqa akkamitti? Kan akka kadalga bahuuf kan arma bahu mirgaa bitaa saalee kababbaahu jira bakka daandiin kun. Daandii akkas lixu jira. Bahaaf kaabatti baha. Kanaafuu boolla keessatti daandii meeqa bahuu danda'a? Daandiin 4tti baha. 4 baha. Akkamitti? Akkamitti kallattii 4tti waan bahuuf. Kallattii 4 bahee daandiin kun sillaasee deemu. Gaaffii isaa garuu sii galeera? Naa galeera. Kanaafuu daandii 4tti baha? 4tti baha. Tole gaaffiin itti aanu immoo galaanni bishaan hin qabne eessa jira? Galanni bishaan hin qabne samii irra jiraachuu mala. Lafarra hin jiru? Lafarra hin jiru. Dhabamu Hin jiru lafarra. Lafarra eessarra jira galanni hin argamu lafarratti. Hin jiru. Tole gaaffii itti aanu immoo yoo ruuziin diimaa ta'e Valentine maaliif bifa diimaa ta'e? Kun uumama isaa waan ta'eef diimaa ta'uu hin danda'a. Maaltu? Muuziin. Ruuziin. Uumama isaa waan ta'eef diimaa ta'uu hin danda'a. Ruuziin diimaa ta'uu danda'a? Eegaa. Valentine keelloo ta'a. Valentine maalidha? Valentine bifa isaati. Bifa maali? Bifa Valentine ruuzii sanii. Valentine jechuun maal jechuudha? Valentine jechuun wanta bifa inni isaa garaagarummaa isaa wanna addaan baasu natti fakkaata ka yaada kooti. Valentine jechuun bifa gargar baasu. Bifa gargar baasu. Akkasiidha. Tole gaaffiin itti aanu immoo ammallee yaadachuu yoo dandeesse yaadannoowwan ijoollummaa kee keessaa kan nama kolfisiisu maali? Anama ijoollummaa kootti yeroo ijoollummaa kootti dhaladhee guddadhee ganna 7 gaa'u ifin beeku ture. Daamummaa kootiif wanta dhagge hunda mataan kooti waa yaaduu hin danda'u waa hubachuu waan hin dandeenyeef waan dhagge dalagee waan tolchee udaanis taphadhe wantoota gara garaatiin taphadhee jiraachuun kanaaf waan yaadattanii? Waan yaadadhu hin qabu. Hin jiru waan yaadadhu. Tole galatoomi. Galatoomi ulfaadhatillee. Maqaan keenya? Addisuu. Addisuu nagaadha miti? Nagaa. Tole gaaffii jalqabaa gaaffii ariifattee deebistudha. Suutti yaadini jechuudha. Ganaatti yaaduuf yeroo siin kennu. 11 meeqadha? Na ariifatte. Hin ariifatte. Tokkorra. 11 meeqadha? Shantama. Shantama? Shantama. Shantama. Shantama.
Shantama. Booddee daata. Gaaffii ta'a moo akka jedha. Simbirroon kudhan muka keessa taa'anii adamsaan tokko yoo dhukaase muka keessatti simbirroo meeqa tofa? Martinuu ba'u takkatti tanti afaree. Martin baqatanii. Kanaaf hin jiru? Iya hin baqatanii tokko adamfame kun hin baqata. Hunduu hin baqata? Hin baqatanii. Tole gaaffii ta'an immoo boolla gadi fageenya meetirii 3 dheerinni isaa meetirii 6 bal'inni isaa meetirii 4 qabu keessatti daandii meeqatu jira? Hin beeku kana. Kana Yaali. boolla al tokko irra naa deebi. Boolla gadi fageenya meetirii 3 qabu dheerinni isaa meetirii 6 bal'inni isaa meetirii 4 qabu keessatti daandii meeqatu jira? Daanduma takka fa'a malee. Akkamittiin? Maarree siinuu kan fagoo waan ta'e bacaan keessa hin ba'uumi. Daandii tokko qofa keessa ba'a? Tole gaaffii ta'an immoo galaanni bishaan hin qabne eessatti argama? Galaanni bishaan hin qabne hin jiru. Jira. Hin jiru galaanni bishaan. Jira. Inni galaanni bishaan qabu hin jiru. Yoo jiraates ammoo. Eessatti argama galaanni bishaan hin qabne? Yooma asuma naannuma Finfinnee kana ta'e malee hin beeku. Finfinnee iddoo kam? Jira silaa galaanni bishaan hin qabne? Garuu hin jiru. Yoo jiraate Yoo jiraate ammoo yooma gubbaa kana jiraate malee lafarraa. hin jiru lafa. Hin jiru. Tole yoo ruuziin diimaa ta'e vaalantaayiniin bifa diimaa yoo ruuziin diimaa ta'e vaalantaayiniin maaliif bifa diimaa ta'e? Yooma ruuziin diimaa ta'e. Vaalantaayiniin maaliif bifa diimaa ta'e? Bifuma isaati kaa. Ruuziin bifi isaa diimaadha? Adii. Vaalantaayiniin Vaalantaayiniin ammoo ituma keelloof taallee hin beekne. beektu bifa Hin beekne. beektu. Yoo bifisa bakka Yoo ruuziin diimaa ta'e vaalantaayiniin maaliif bifa diimaa ta'e? waan waliin makamanii fa'aa ta'uu danda'a miire. Waa waliin. Vaalantaayinii jechuun maal jechuudha? Vaalantaayiniin. Ko afaan Ingiliffaatti moo afaan afaan Ingiliffaatti moo afaan Oromooti? Vaalantaayinii jechuun afaan maaliiti? Vaalantaayinii afaan Faranjiiti warra afaan Warraatiiti. Tole maal jechuudha ammoo afaan Oromootti gaafa hiikamu? Vaalantaayinii yoo magadaa hiikaa jechuu taara laale malee hin beeku. Deebistu? Tole gaaffii ta'an ammallee yaadachuu yoo dandeesse yaadannoowwan ijoollummaa kee keessaa kanneen nama kolfisiisan maali? Kanneen nama kolfisiisan hedduu bara ijoollummaa hedduun nama qunnama waan ta'eef kaa bara ijoollummaa siima. Gabaabaasaa yoo jiraatu? Gabaabaasaa. Gabaabaasaa yeroo xiqqeennummaa ko'ani beektaa namni nu gara keenya gara Gujii kanatti. Gujiidhaati? An Gujii. Tokko dhigee namatti tola. Diqqoomaarree wali dhiyaatami qamaati jette ammoo haatee jette na hubadhaa gisee umurii xiqqeennummaa kootti atuma loon tissu jedhanii na erganii loon kaan otuma tissu beektaa loonti kaaba'ee anoo hin taphadha. Ijoollee horii lakkisee loon dhiisee hin taphadhaa. Inni taphadhu horiin midhaan namaa nyaatee fixe. Gaafa loon waan namaa nyaatee fixu galgala immoo galuu sodaadhe? Galgala galuu sodaadhe abbaan koo na dhaanu waan ta'eef innis na dikuu hin barbaanne dhaanuu waan hin barbaadiniif jecha anis waa arrifadheef akkan ta'ee anoo guyyaa kan taphachaatuma oole. Ijoollee walii horiin galgala horiiyyuu adduma isaaniiyyuu dedhee adduma taphadhu jechuudha. Isaan dedheetuma adduma akkasii jedhu galgala laatti nadhee mudannoo akkasifaa garuu bacaa. Reebamtee? Hirreebamne na hirreebne anumattuu sodaatee baddee ala bule. Tole galatoomi. Eeshi.